kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii Raahel Tuub keessa alaa kaaba kibba warri jirtan nageenya jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kana istuudiyoo obboleettii kiyyaa Raahel Tuub keessatti kan argamu ana Kaayyoof Tuubidha. Raahel guyyaa har'aa kana gammachuu adda ta'e ibsachuuf dhufeen jira. Dhugaa haga yoonaa gammachuu kiyya ibsachuuf taa'u kootiin dhiifama guddaa naaf godhisiin jedha. Keessa kiyyatti hedduu gammadeen jira. Garuu as bahee Raahel congratulations jechuu dhiisuun kiyya atis yeroo dhiyoo keessadha kan nu beeksiste waan ta'eef kanumaaf calliseen taa'ee gammachuun kiyyas akka dirbaba ta'u barbaadeen ture. Maaliif baay'een gammade yeroon gammade sanatti gaafa naasa'u ani beektee jira miti kalaas hin danda'u obsan godhadhu waan hin haasa'u illee beeku. Yeroo waan tokko gammadu jechuudha akka waxii beeklaa beektuu miti daddafee tananii bakka iyya tonnati tolaa jechuudha. Kana Raahel congratulations siin jedheen jira. Akkasuma maatiin kan keellee hedduu sii gammadanii akka isaan jiran abdiin qaba. Sinillee asumaan congratulations jedhaaniin siniin jedha. Raahel hedduu siif gammadeera gammachuu kiyya waaqayyo duwwaatu keessa kiyya argaa. Baga milkooftee baga galma geessee ilmi namaa tokkoon ni jalqaba gaafa jalqabbiin isaa milkaa'uuf gaafa galma gahu keessa namaatti gammachuu guddaatu keessa namaatti dhagahama jechuudha. Kanaaf hedduu sii gammadeen jira. Baga milkooftee maaliif ati obsituu waan hundaatii hunda dandeessuudha. Maqaa kan kee Raahel jechuudha otoo dandeessuu yookaan obsee jettee hedduu tokko natti tola. Maaliif YouTube kana akkamiin akka hojjetaa turte haala akkamiin akka hojjettu waan hin beekuuf jechuudha. Namni kamiyyuu haalli mijatee osoo hin taane osoo itti mijatiin gola hambaa keessatti gola haadha warmaa keessatti gidiraa hedduu argaadha waan ta'eef jara keessaa ati immoo addadha jechuudha. Maaliif YouTube ishee tokko duraa badee ture jechuudha. YouTube simboozadhu subscribe 500 waan akkasii jalaa fudhatee badee jechuudha. Baay'ee odoona ta'e eegsisan abdiin kutadha. Maaliif itti dadhabanii yeruma akkaawuntii 30-20 nurraa kaasu haga keessi keenya kun boqonnaa dhabeetu itti cinqamnutu jira jechuudha. Abdii kutanna jechuudha. Isheen garuu kana hunduma isaa dirba gootee dhiistee osoo abdii hin kutatin as deebitee nuun illee nu jajjabeessaa itti deebitee gaafa tokko jettee kaatee har'a milkooftu hedduu tokko natti tole. Dhugaa hedduu gammadeen jira. Hedduu dusneedheen jedha. Kanaaf baga gammadde obseetiyyaa baga gammadde dandeessuutiyyaa siin jedheen jira. Ammallee jechuudha haala kam keessatti akkasumaan obsa godhadhu. Darbii milkaa'ii gufaanni fuuldura keen jiraatiin wanti si fuuldura tokko yoo si fuuldura hin jiraatiin siin jedha. Wanti hundumtuu dirree siif haa ta'u dirri kee ifa haa ta'u siin jedha. Baga gammaddee baga milkooftanii siin jedha. Isinillee obboleewwan kiyya qaqqaalee gaggaarii asuma Raahel Tuubii fakkeenya godhachuun jabaadhaa hojjedhaa. Namni jabaatee hojjete namni obsa qabu akkuma Raahel namni obsa qabu akkuma Raahel namni jabaatee hojjete lafa kam gahuu danda'a milkaa'uu danda'a. Milkaa'uufis wanti nama daangessu tokko yoo hin jiru jechuudha. Kinoo fedhaaf eeyyama waaqayyoo ta'ee obsa ishee damdamachaa qormaata kam hunda keessatti bilbila meeqa caccabsaa har'a milkooftee jirti. Galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jedha. Dhugaa jechuudha. Bilbila ishee kana ta'u kana salaaltanii kana salaaltanii Kiristoosii abdiin okutachiisu odoona ta'ee jechuudha. Akkasitti hojjedhu dhugaa gateen sokka malee jechuudha. Maaliif otoo baattee yaadnee gola hambaa keessatti bilbilli kun baay'ee hin guddata waan ta'eef as keessa kaa'attaa hojjechuun illee ulfaata. Dur jechuudha ani gizeen YouTube banatiin dura yeroon bilbila haasa'u madaamiin kiyya yoo natti dhuftu bilbila kiyya as keessa kaa'ee shaarbiitti xaxee ta'u kan fayyadamu jechuudha. Kan ishee immoo hin ulfaata. Kanaaf hannaaf illee namaaf hin ta'u jechuu barbaadeenii bilbila caccabsaa bishaan keessa buusaa nyaata madaamii guggubaa haala hedduu waan isheen hin dabarsin hin jiru jechuudha. Kanaaf baga gammaddee baga milkooftee ammallee darbii milkaa'in isiniin jedhaa. Siin jedhaa isinillee akkuma ishee milkaa'aa dabaree keessan eeggadhaa. Obsa godhadhaa hojjedhaa ni milkoofnaa ni milkooftuun isiniin jedhaa. Dhagaa Raahel kiyyaa milkaa'ee siin jedheen jira. Gammachuu kiyya ibsadheen jira garuu jechuudha. YouTube kan kee abdii fi obsaan eegaan jira. Maaliif
haala YouTube jalqaba irratti waa hedduu sirraa baradheen jira waan ta'eef haala kamiyyoo obsan haala kamiyyoo hojjetan akka milkaa'an na deeggaraa waan turteef hammallee jechuudha. Obsaan si eegaan jira jechuudha. YouTube kan keerraa waa hedduu baruuf eegaan jira. Ana duwwaa miti ana fakkaattiiwwan koo akkasumallee maatiin kan kee obboleewwan kee jechuudha. Waa hedduu sirraa eegaa jiru. Ati immoo jechuudha akka intala Oromoo tokkotti amantii kan keetiin osoo hin daangessiin aadaa kan keetiin osoo hin daangessiin waan hawaasa keessa jiru waan safuu hawaasaa hin tuqne as nuu fiddee akka nu barsiistu akka itti nu bohaarsitu abdii guddaanan si eegaa. YouTubni kan kee jechuudha dhuma akka hin qabne dhugaa akka addunyaa kanaatti akka beekamtii argatu abdiin qaba Waaqayyo irraasi. Kanaaf jabaadhu nama abdii kutattu hin ta'ini. Ana duwwaa osoo hin taane namoota hedduutu Raahel irraa maal barannaa Raahel maal qabattee dhufti kan jedhu namoota hedduutu si eegaa jira waan ta'eef ati karaa hundumayyuu obsaan fakkeenya taatee waan nun jirtuuf waa hundaa sirraa eegnaa waa hundaa akka nu barsiistu waa hundaa karaa akka nutti agarsiistu si eegaa jirra. Kanaaf YouTubni kan kee gonkumaa qorruu hin qabu jedhee gubbaa sanatti eeguun qaba waan ta'eef yeroodhaan waan hawaasa keenya keessa jiru waan amantii kee keessa jiru akka nu barsiistu abdiin qaba. Dhaloota dhufuuf galaa akka ol keessu waan tokko guduunfite akka keessu ijoollee kan kee daa'imman kan kee kan keenyaaf kan obboleessa koo kan obboleettii kootiif galaa guduunfite akka ol keessu abdii sii fi Waaqayyo irraatiin qaban siin jedha. Jabaadhu irratti hojjedhi nu barsiisi anaaf obboleewwan kiyya barsiisi siin jedha. Chaanaaliin kan kee beekamtii akka argatu saffadhee taa'eetan si eegaa jira jechuudha. Kanaaf kana hojjechuuf maaltu si barbaachisa ree? Har'a kinoo monii ta'eera jettee taa'u osoo hin taane koongiraashee jettu kan duwwaa argadheera sabiskiraayibiin kiyya guuteera sa'aatiin kiyya guuteera jechuu osoo hin taane maal irratti nu hojjedhaa? Akkamiin obboleewwan kiyya gammachiisuu hin danda'a? Obboleewwan kiyya maalirraa baratu? Dhaloonni boruu maalirraa barataa? Kan jedhu akka irratti hojjettu abdiin qaba. Kanaafiyyuu ati intala Oromooti waan safuu hawaasa irraa adda ta'e tokko qabadhu kootti nu barsiisi nu bohaarsi siin jechuun dhaamsa kiyya Raahel kiyyaa. Kanaaf jabaadhu darbii milkaa'ii haga dhumaatti galma ga'iin dhaamsa kiyyaa. Jabaadhu guyyaa gaarii naaf qabaadhu hedduun si jaalladha galatoomii baay baay.